murteessuu dandeessu maal ta'u nama sanii wajji walii galeetu anatti murteeffannoo danda'a. Narra dhiisu ta'e. Naatti dawwaleen waan taame waliin jira waliin qotan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الراس كنا وتجاني جرا منا جمعتيس كينيا تيجي جرا ونوراس فيديو تكان كمان يجي جاني ونوعي ما جرا والله ديو سنواني فيديو رالا قبلي بس جاي ديو ناس نركوب جرا سنوات جام فيديو سير كيسي مبيني أكان كيسي نبغى تبتدي تتكلم عن فوق akkasii daawwattoota hordoftoota keenyaa har'a karaa nagayaatiin dhufne karuma nagayaatiin finna jenneeti manguddummaadhaanii isinis akkana hordoftan jennaa mee ummatu jira nagaya waagarree miti nagaya ta'a nagaya waagarree tanaa sumaan nuti anu dide anaatu sii kafala dhageesse waan ati mana hospitaala baaftee kana hunda horii kiyyaanaatu sii kafalaan sii yoon isarraa sii dhabe yoon isarraa sii dhabe kanaama guddumaatiin himtu jiraame wajji jiraachuu feenaan dhage haala ilmaan kiyyaati wajji jiraachuu fadha taanaan mushatiitu anaarraa kafalaan maalummaa isaa beekta ilma Oromootiin Oromoo bira abbaa mana isii kanumaafu harka kennuuf inni kun isii wajjin nama nagaa taanaanu dilana wajjin turtee ilmaa wajjin horte awoo oduusiin maan dhage har'a si deeggartee gama kee gorte malee abbaa mana isii jibbiteeti miti dhage ilmaan isii jibbiteeti miti mana isii jibbiteeti miti qabaatee haga arraa siif jecha baatee miciyoon tun ala jirti naaf jecha midhage yoo haga arraa siif jecha ilmi isii akkamitti uumama jetteetiin manaa baate miciyyuma tanaa ulaallee dubbii tana karaa nagayaatti finnee isiis gammachiisuudha isa sanillee gammachiisuudha ilmaan isii keessa deebisuun dirqama haa ta'u haga arraa namni asiin ga'e obsessiitii fi iftaatee jiraachuu oduu isarraa waa'ee haajamtee isarraa fi masruufaa fi jinnii fi balaaqalaa isarra eeggatine dhalakkii maqaa odeeffannoo harkaa hin qaba odeeffannee irra geeti isii irraani malee waan inni murtee kanummaan abbaa manaa akka abbaa manaatitti ilaalee waan takkatan akka ulaagaa abbaa manummaa saniin dhaabbatee godhaa ture hin jiruusi godhaa jiruus hin galu. Eenyurraa eenyurraa odeeffattee namni beekta haasida jara kanaati namnummaa waan akkasiisan siimuu jaruma kanaahu yoo dhageellee yoo namni san hamaa ta'ellee karaa nagaa yaatee ati ana beektamu karaa nagayaati ana beektamu isi beektamu jara kana walitti deebisuun dirqama maali haa ta'u kanarraa fuun ana beektamu isi beektamu isin siin beeka ana beektaa mire siin beeka tanaaf bara mati akka nama isa beekuutti na dura dhaabbattee maamulli laa gadi faginaan akka nama narrallee hubannoo isaanii oromummaadhiis oromoo jedhu gujaan oromoon tun wasaqa qabdi nadiifa qabdi xurii qabdi daliila qabdi booruu qabdi walin makatteeti waa hedduudha oromummaa oguu hin jaan oromummaa tana qofa odoo hin ta'e oromummaa qofti gahaa miti wasaqaa keessa jira qulqulluu keessa jira kana waan ta'eef mormuu miti Arraayoo as keessatti daba dubbanne eebuu alaa manatti hin galanii jaan manaa gadi hin baane dhuga har'a miciyoo tana qabnee karaa nagayaatiin yaadnee mana keessatti deebifnee manguddummaadhaan finnee atis waan kee irraa sii fuudha anaa irraa sii fuudha yoon irraa sii dhabe horii kiyyaanii si wal'aana siin jeetiin jira wal'aante san bakka sii buusu. Tawaan kiyyaa meeraa fuullaati. Isa sana irraa yoon hin dhabe. Maqaan harratti hojjaa naaf jettee jecha kee kana immoo jecha kee kana hin fudhu. Naaf jettee waa hundaa dura dhaabbata abuu qabda. Hin fudhu dura dhaabbannaan qaba. Lakkii. Lakkii ni bara dura dhaabbannaan qabaa. Maaliif? Akkana jiidhi gaafii sirra jira. Fudhu jettee nan dirqin maaliifi wanni dura dhaabbannaa qabu. Wanni dura dhaabbannaa qabu fan. Odeeffannoo alaa guurratti. Isii haadha manaatitti beekee inni abbaa manaatitti beekee
kabaja haati manaa qabdu abbaa manaa biraa kabaju. Anis waan hin xiin Gurraan dhageeffadhu re. Nareegee namaa baadhoon. Anis waan hin xiin haasaa kanaa keessa jiru. Dhaggeeffadhu anis waan hin xiin talee fudhatee qaba dhaggeeffadhu. Inni kun si beekaa duraan. Inni kun si beekaa. Haasaa maqaan didee osoo si beekuu si dhee immoo. Naantaan. Laa inni kun osoo si beekuu si dhee immoo. Naantaan yaannummaa keetu. Beekaa inni kun abbaan mana keessa. Hedduuna beekee fedhu dhiisu gurbaa. Ilma keetii kan si beekaa duraan. Anaa si hamma ta'e beeka isa. Anaa si hamma ta'e. Ati saahiba kiyyaa. Anaa si hamma. Ilmamuu Oromoon irraa dhiisire. Uleen teena quuquu dhabdee. Maaliif dura dhaabbannaa gootee yoo naan jettee. Uleen teena quuquu dhabdeetii miti ani. Na dhaggeeffadhu. Aara yeroo duraa san dhugaadha. Maaliif gurbaan kun nama haasawu mareetu. Gurbaan kun haasawa qeenfadhu. Saahiba kiyya kana beekeetii miti. Odeen wallolla. Si beekeetii miti. Wallolla. Lakkii waliin lollu. Haasaa yaada namaa kana hin faamne. Nagayaatiin fidnaa. Yaada namaa yoo hin faamne hin fadhu. Yaada kiyya faamaan jirtu. Faameetii. Hin faamne. Hin faamne waan keetiin irraa sii fuudha jirtu. Anaa rabsu jirtu akkanatti. Haya irraan fuudhu. Maali wanni na siin jiru maali? Wanni na siin jiru maali? Wanni naan jiru maali? Tartiiba ulaagaa dhiirummaa hin fadhu. Hin fadhu. Yaaduma tokko qofa narraa baasa. Tokkicha qofa. Inni kun saniin duratti takkaasii harkee si beekaa? Nan beekan. Sin beeku miree kana laawwanni ibduu bira deemsi. Maaliif arra osoo ana taate jaartii biyyaa wajjin teessu osoo itti ol seene ana dubbachuun akkam jeetiin ana dubbachuun dura anaa fi isiis dura jira nutti haasa'uun dura hagamta hubannoo qabda inni sun maal yaada maal akka qabu hagamta hubannoo qabda inni sun yaada akka fedhellee haa badda gurraan dhageeffadhu inni sun isii tana deeffachuuf keessaa qaba. Abbaa haadha ilmaanii namni alaa galfachuu hin barbaadu. Dila kanan taa'u. Maalitti argee eenyu gaafata? Deeggarri ana dubbisee. Magaalaa sana keessatti mee eenyuma gaafata? Ana dubbisee ture. Hayyee maal siin jedhe? Ana dubbisee ture namni jirti dhagee jira. Mana kana beekaa duuba bakka. Akkam hin beekne. Yoo hin beekne bilbila sana deemaan dhufu. Ilaa har'aa maaltu si ta'es? Maal akka irratti hojjettu beeku? Akkam? Namni kun nama mana isaatitti isa tume. Haasawaa miti. Akkamitti deemee mana sirrii? Waan taane yaadne reefun. Haasawaa miti. Nama isa saluubatee. Tarii manguddoo illee fudhatee. Aboodhaa binarraa. Miciyyoon tun har'a ilmaan irra ganneeyitee aboodhaa binaan taane. Isa saluubannoo isaa qabda. Manguddoo fudhatees jaartii barbaada moo ilmaan san keessa taa'amu. Yaa'u osoo walii hubannee bareedduudha na fakkaata. Amma kanatti hubadhu. Mormuu waqti gahaa miti. Wanni siin jiru waan gadi faginaan daawwattoonni illee isa gurbaan kun isaan hin beeku isa san hin beeku maayira dhaabbatee morma jee yaadni biraa isaan keessatti wanni siin jiru gadi faginaan hubachuu qabdaa. Maali inni beela mormu jiru. Harma hunda dunaaf galaa. Yeroo nani asiin miidhamni keetis namii dhufee asirratti haasawatti hin jiru mee keessaa murraa ganaa. Yeroo nani kana siin jiru. Daawwattoonni isa gurbaan kun isa beeku gurbaa kana isa yaame akkamitti akka nama isaa wajji walii galtee qabuutti akkana haasawaadha. Isa sun quban qabduuni haa inni dubbisa. Hara biraa dabarsuu qabda malee mormuu miti. Irraa ni murama rakkoon qabu. Walii galti. Haa isaa ni murama. Kanaafuu mormuun ati immoo mormuun keetun daawwattoonni waan biraa keessa qaba. Akkamitti jira? Mormuun kee akkamitti irraa barbaachisanii ta'a yoo manguddisee dubbistee jiraate xiqqollee wayii taate ni fakkaatti amma guddichallee dubbise waliigalleettee mormuu dandeessi. Amma immoo nama tokkotti jedhii jiru ati. La haasawaa isii dhimmamtu gaya dubbiin xiyyeessi quubsuu qabdi amma gurbaa naan taane yaadne inni sun maal yaadni isaa akka beekee taa'u kun asiin jeesun sii ifu qaba haasawni. Persettimi. Eessan himmati. Amma wanni irra siin jeeti manguddichanii dubbisaa naa dubbisa. Wanni xumuramuu jettee saddeet illee sagalni ta'a. Kanaafuu yaadni kee waan hafalu qofa otoo hin ta'in yaadni kee maal ta'uu qaba. Ani wanni irra jiru ulaagaa dhaabbata ilma namaa guutuudhaan baleetti xiyyaatu jiraatu. Ilmi namaa rabbi malee kan dogongorre hin jiru ni dogongorre. Garuu immoo ati akka nama isaa wajji walii galee isaa wajji wal mari'atee dhufeetti natti naasaa hin jaallatani.
Laki. Haalli kiyya akkas. Anarraan dhufteen manguddoo gara kiyyaatiin jallina kiyya abooyi bakka tanaan jallina jirtaa dhaabbattee akka bunteeti. Garuu immoo jallina kiyya san diddee jallina kiyya san bira dabartee akka namaatitti dhimmamtee na dura dhaabbattee namicha sin beekne na dubbatuun ta'eetii miti. Ani wanni si dubbatu jiruuf. Amma tanaafuu kan sin dhee murteen ati natti murteessuu dandeessu maal ta'u nama sanii wajji walii galeetu anatti murteeffannuu danda'a. Narra dhiisu jirta narra dhiisin. Naasirra dhiisuu miti. Itti dawwaleetiin sirraa raqama fudhadhee ture bara. Itti dawwalee saahiba isaati ittiin dawwale. Nama isa qabuu danda'u. Gurbaan kun akka biyyee qoradheellee. Aboo nama akkamii gurbaan kun nama haraaraa akkanumatti utaalee namarra boomoo nama baalagee akkamii qoradhee irra geetiin jira. Gurbaan nama nagayaati. Dawwalee akka manguddootti jechuudha. Saahiba isaa gaafadhee qoradhee aboo saahiba kiyya nama akkanaati. Namni dogoggoree hin jiru dogoggoree anaatu dhufee akka manguddootti isinirraa galchaa jechuudha. Akka manguddootti isinirraa galchaa otoo ta'e dhugaan siitis argamteeti. Anaatu fudhataa waa hundaa'u. Kana bira kutuu dandeenya. Kanarratti ati kam jettu? Kutuu dandeenya kana bira. Anaa himeetiin jira. Isii wajjinis dirqama maal dubbiin qoobsuu abdisiisa. Laa isiin si himmamteeti bara. Abbaa mana isii jibbiteetiin ilmaan sii jibbiteetiin. Khalaas mana sii jibbiteetiin. Gama kiyyaan ga'anaaf. Murteen ati gadi faginaan hubatte. Murteessite naaf ta'a. Narra guuttatte. Naa ta'a. Garuu immoo narra hin ciisin. Laa sirran ciisu. Sirran ciisu. Siitiin baasa dhiiga ta'etis. Ta dhiigaa laaftullaa dhugaa baasi malee. Dhugaa ta'etis siitiin. Dhugaan fada malee dhiigaan. Dhugaa ta'etis siitiin baasa. Dhiiga ta'etis siitiin baasa. Qarma hundaanuu narra guuttadhu meeti. Maal itti dhiigaa bar wal beeknee nan dhoyne. Bartanaa waldummaa nani. Masilaa wal beeknee nan dhoyne. Osoo ana ta'e akkam jaartii biyyaa dhiiraa wajjin mana keessa jirtu. Dhugaan. Nama kana kaniin hin beeyne. Nyaachuun nama qobsitu. Dhagee nyaachuun nama qobsitu. Dhugaan nama qobsa malee. Sitaatus sanuma beekatu. Abbuma malee utoo. Hoggaa ol seentu. Nama kana hin beeytu. Nyaatarra naan fiigin. Dhugaarra naa fiigi malee. Nyaachuun gahaa miti. Eeganarra guuttatte dhugaan nama qobsa. Atumarra guuttadhee dhugaan nama qobsa. Kan akkasiiti kanaafuu ati mana kanaa hin miidhaga baasaa si yaadin. Laatti dawwaleen waan taame waliin jirra waliin qooddan. Wanni ati qophatti hin jettu hin jirtu. Kanaafuu sanuma irra naa.